Akamoltan daawwattoota keenya sirna eebba albamii Hacaaluu Hundeessaa guyyaa kaleessaa irratti taatee adda mudatan qabaannee dhiyaanne irra turtiin keessan wajjiniin haa ta'u. Albamii artist Hacaaluu Hundeessaa sadaffaa guyyaa kaleessaa wiixata bakka maatii jaallattoonni isaa fi keessummoonni argamanitti magaalaa Finfinneetti hoteela Skylight keessatti qophaa'e irratti haqni Hacaaluu akka barbaadamuuf maatiin dhaamanii jiru. Hacaaluun waggaa dura akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 22/2012 magaalaa Finfinneetti bakka kondomneemii Galaan jedhamutti rasaasaan ajjeefamuu poolisiin ibseetiin jira. Ajjeechaa isaatiin namoonni 4 shakkamuun to'atamuu dhimmi isaanii mana murtiitti hordofamaa akka jirus beekamaadha. Egaati haati warraan Hacaaluu Hundeessaa adde Faantuu Damisoo guyyaa kaleessaa waltajjii irra ergaa uummataaf dabarsiteen waan laman dhabe jechuudhaan uummata imimmaaniin ija guutte. Waa lama dhabduun ta'es dhabeen dhugaa keessa dhabe jechuun ergaa ishee bifa walalootiin kan dabarsite adde Faantuu Damisoo abbaan Hacaaluu obbo Hundeessaa Boonsaas haasawaa godhaniin dhiigni mucaa kootii dhangala'ee akka nafnee waaqanaaf kadhadhaa jechuun hirmaattota sagantichaa gaafatan. Kanaan dura obboleessi Quxisuu Hacaaluu Sisaay Hundeessaa turtii BBC wajjin taasiseen adeemsa amma jiruun haqni Hacaaluu ni argama jennee hiyyaannu jechuudhaan akka dubbate ni yaadatama. Adeemsi haqa kennu mana murtiitti xumura argatu dhabus maatiin ajjeechaa isaaf himatamtuu Afraffaa Laamroot Kamaal akka shakkuu himaniiru. Isheen garuu dhaddacha gubbaatti harka keessa akka hin qabne dubbattee jirti. Shakkamtoota arfan keessaa 3 yoo poolisiin to'atamanitti ajjeechaa amananii boodarraa himannaan baname adeemsi mana murtii yoo eegalu harka keessa akka hin qabne dubbatanii jiru. Ati anaaf ijoollummaa koo mana koo barumsa koo beekaa koo jiruu koodha waan hundaa kootii namni kana dhabee akkam jiraachuu danda'are jechuun haati ijoollee 3 haati manaa Hacaaluu Hundeessaa Faantuu gadda keessa jirtu himteetti jirti. Dhugaa fi dhiiga kee Rabbi haa baasu warra si waliin wareegamanis boolla isaanii daadhiin haa guutu jechuun dubbattee jirti. Sagantaa namoonni uffata hawwataa uffatanii argaman irratti maatiin isaanii garuu uffata gurraacha uffata gaddaa uffatanii mul'atan. Namoonni biyya keessaa fi alaa maqaa isaatiin daldaalanis gara barbaadanitti isa oofan akka dhaaban warri inni lubbuun yeroo jiru diina isaa ta'anii ammammoo firasaa of fakkeessanis of duuba akka deebi'an adde Faantuu Damisoo dubbatteetti jirti. Hacaaluun ajjeefamuun dura qabsoo dhiisee mootummaatti maxxanee himannaa jedhuun olola isarratti haasaa kan turan gaafa inni miidiyaatti ba'ee komii isaa kana balaaleffatus diinuma isaa turanii hiriyaan dhihoon Hacaaluu Ingiduu Cimsaa gama isaatiin akkas jechuudhaan dubbate. Weellistoonni Oromoo hiriyoottan Hacaaluu ta'an dhimma isaa mana murtiitti dhiyaatanii hordofuu dhabuu isaatti eeruun komii irratti dhiyeesseera. Dabalataan artist Taaddalaa Gammachuu Hacaaluun umurii isaa xiqqaadhaan waan guddaa nama hojjetedha jechuudhaan dubbateera. Hacaaluun dhaloota itti aanu 3-4 seenaan isaa akka darbuu danda'utti hojjetee darbe jechuun Hacaaluun akka qabsaa tokkootti seenaan isaa yaadata jedhe. Albamii guutuu walleewwan afaan Oromoo qabu qopheessaa kan jirtu artist Hamalmaal Abaatee jaallattoota isaatiif kun albama xumuraadha jechuun waan guddaadha jettee dubbatte. Artistii dargaggoo kana dura Hacaaluu waliin dalagan keessaa tokko kan ta'e weelluu isaa Master Plan jedhamuun kan beekamu Caalaa Bultumee. Ilmi namaa du'e kan jedhamu yoo waan gaarii tokko saba tokkoof hin hojjannedha. Hacaaluun immoo waan gaarii siidaa gaarii uummata Oromootiif hojjetee darbe wareegame waan ta'eef miti maqaa isaa ol kaafnee kanaasofnu hojii dhuma inni hojjetetu hamma isaa gaa jechuudhaan dubbateera Caalaa Bultumee. Weellistoonni investimentii irratti bobba'an keessaa tokko Qamar Yuusuf kan ta'e immoo gama isaatiin Hacaaluu du'uu har'aan of amansiisaa jira. Hojiin Hacaaluma fakkaata jechuudhaan ibseetti jira. Sagaleen isaa kan maayii kun immoo nu biratti bakka guddaa qaba jechuun artist Qamar Yuusuf dubbateetti jira. Waggaa darbee ajjeechaan Hacaaluu erga dhaga'ame bakkeewwan Oromiyaa fi Finfinnee keessatti iddoo garaagaraatti hokora uumame
kanneen lubbuun namoota 170 olii darbu poolisiin himee jira. Lammiilee lubbuu dhaban alatti qabeenyi biliyoonaan tilmaamamullee barbaadaa'uusaa BBC'n ibsee jira. Ajjeechaa isaa booda hokkora uumamee walqabatee namoota siyaasaa dabalatee kumaatamaan kan lakkaa'aman hidhaa seenuun isaanii eegaan yaadatamaa waan daawwattaniif ulfaadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u.